Ashamar kafune akam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaati. Oduu gaggabaaboo torban kanaa horni miidiyaa irratti kan isinitti himu allalisaa dhaabaati. Naannoo Oromiyaa bakkoota hedduutti sababa suphaa dhabuutiin daandiiwwan manca'uu fi daandiiwwan hojjetamuu jalqaban baroota hedduufis harkifachuun hawaasni rakkoo hamaa keessa jiraachuu ibsame. Kutaalee hawaasa garaagaraattis godinaalee Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Arsii Lixaa, Baalee, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Jimma irraa yaada isaanii kennaniin daandiiwwan hojjetamaa jiranis waggoota dheeraafis harkifachuu fi daandiiwwan duraan turan suphaa dhabuunis hawaasni bakka bakkatti socho'uu hanqatee jiraachuus himaniiti jiru. Jiraattonni godina Shawaa Kibba Lixaa magaalota Walisoo, Dirree fi Haroo Wanciittis dubbifneen daandiin magaalaa godina Walisoo fi Haroo Wancii wal qunnamsiisu erga jalqabamee waggoota 10 caalu lakkaa'amanii jiru jedhaniiti jiru. Mootummaan dhibbee siyaasaa karaa nagaatiin furuufis gahee isaa bahuu akka qabu adda bilisummaa uummata Oromoo hubachiise. Gumiin sabaa baa'oo walgahii dhaabbata isaa sadaffaa adoolessa 7 hanga 8 bara 2025 waajjira muummee Gullalleetti taa'ee murteewwan garaagaraa dabarseetii jira. Addichi murteewwan dabarseenis ilaalchisee ibsa baaseen mootummaan waadaa rakkoo karaa nagaatiin furuun yeroo aangootti dhufu galeen hanqatee Oromiyaan dirree jeequmsaa godhee jira jechuunis himateeti jira. Caasaan gandaa gaafa caaseffamu nu tajaajila dhiheenyatti arganna gandi ni misooma jennee abdannee saamicha hammaataan irratti raawwatamaa jira jedhan jiraattonni godinaalee naannoo Oromiyaa garaagaraa. Jiraattonni godinaalee Harargee Lixaa, Baalee, Arsii Lixaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa fi Jimma irraa dhimmi caasaa gandaa irratti dubbisneen gandi yoo misoomee biyya guddate kanaafis caasaan gandaa diriirfame nuun jedhanii turanii jedhanii. Nutis kanatti gammaduun keessattuu tajaajila mootummaa dhiheenyatti argachuuf akkasumas xiyyeeffannaan misoomaa abdachuun caasaa gandaa gammachuun simannee jedhu. Wanti raawwatamaa jiru garuu isarraa faallaa ta'ee nutti argamaa jira jedhani jiraattonni naannoo Oromiyaa garaagaraa. Aanaan Onnoo fi magaalaa Walqixxee gidduu seeliin hidhattoota finxaaleeyyii faannoo wal ijaartee imaltoota ukkaamsaa jiraachuu jiraattonni himanii. Seeliin garee hidhattoota kanaatiin aanaan Onnoottis irra deddeebiin haleellaan banee lammiilee nagaa fixaa jiraachuun himaniiti jiru. Gareen finxaaleeyyii godina Shawaa Lixaa aanaan Onnoottis kamisa dheengaddaa adoolessa 3 bara 2017 namoota nagaa jimlaan fixxe kun gochoota saamicha garaagaraa irrattis bobba'ee hawaasa hiraarsaa akka jiru jiraattonni himanii. Abbootiin amantaa Bataskaana Ortodoksii Tiyaadoo Tigraay kan Sinodoosii Maabar Salaam jedhamuun durfamu jiila gara muummee ministeera Itoophiyaatti erguuf akka jiran maddeen himaniitii jiru. Guyyoota dura ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaa ministeera paarlaamaa irratti kennaniin qaamoleen siyaasa naannoo Tigraay tokko waan nageenya booressu raawwataa jiraachuu ibsuun wanti kun gara waraanaatti nu deebisuu mala jechuunis akeekkachiisanii turuun ni yaadatama. Waraana kana boodas kan duraa caalaa hammaataa akka ta'u eeruun abbootiin amantaa Tigraay hayyoon dippiloomaatonni fi kanneen dhageettii qaban waraana kana keessa jechuunis hubachiisaniitii jiru. Erga wantoonni gara hin malleetti deemanii asii fi achi fiiguun faayidaa akka hin qabne ibsuun kanaan duras muummee ministeera Itoophiyaa paarlaamaa irratti himanii jiru jedhameetii jira. Oduu biyya alaatiin Israa'el boombii niwukileeraa 90 fi isaa ol akka qabdutu amanama. Qabaachuu ishees lammiima isheetu ifa godhee jedhame. Isheen garuu meeshaa waraanaa balaafamaa kana qabaachuu hin haaltus hin amantus jedhame. Seeraan ala waan ta'eefis akka ta'e dubbatama. Garuu sagantaan gabaasa niwukileeraa ollaa ishee dhabamsiisuufis cichitee hojjechaa jirti jedhameetii jira. Trump Kanada irrattis qaraxa 35 dabalanii jedhame. Michumaan daldalaa fi gamtaa Awuroopaafis qaraxni dabalataa ni eeggatas jedhaniiti jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaati. Oduu gaggabaaboo torban kanaa horni miidiyaa irratti isinitti makan ture allalisaa dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbaniin hanga walitti deemtu immoo qophiilee horni miidiyaa fa'aa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.